quraana guutuu afaan oromootti hiike. Inni kun hojiin kun nama Oromoo yookaan lammii Oromoo ka duraa isa taasise. Quraana hiike, harkaan barreesse, koompitara seensise, achirraa ammoo gabbaasuudhaaf waggaa 22 guutuu irraa fudhate. Bara 1972 irraa haga bara 1994 ta'uu isaati. Achi boodas hiikkaa kana sagalee qulqulleessanii waraabuudhaaf waggaa 2 guutuu irraa fudhate. Gumaata laafaa miti. Dhugumatti hojii seena qabeessa dhalootarraa dhalootatti hanga dabru ta'uun beekama. Sheekh Muhammad Rashaad quraana hiikuu qofaa miti. Kitaabotaaf hirmaata afaan Oromoodhaatiif tolu, ka seenaatis walaloodhaan fi haala barreeffama adda addaatiin Oromoo gabbise. Walumaa galatti Sheekh Muhammad Rashaad afaan Oromoo gabbisuuf aadaa cimsuu qofa osoo hin ta'in akkasumas ummata gorsuu, amantii jajjabeessuu irraa qooda ol aanaa qaba. Kitaabota adda addaallee barreessee ogbarruu afaan Oromoodhaa guddisee seenaallee qormaataan mul'ise. Hayyoota amantii Islaamaa tirraa Sheekh Muhammad Rashaad namoota ol aanoo keessatti ilaalamu ta'uulleen beekamaadha. Amantii barsiisuu, aadaa, afaaniif seenaa gabbisuu, barsiisuu wajjin waan waliin faallesu akka hin ta'in nama ifatti mul'ise. Masgida yoo seenu amantii barsiise. Yoo ammoo ala gabba'u geerrarsaa, mirrisaa fi faaruudhaan afaan Oromootii fi aadaa gabbise.